بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. egaa sagantaan keenya guyyaa har'aadha barnoota aqiidaati. Barnoota khudhii kutaa 13ffaati. Karabbiin kutaa 13ffaatiin nu gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin. har'a mata dureen keenya har'aadha obboleeyyan keenya. mata dureen maal jedha? hal yajuuzu dhabxu ligayrillah. nama rabbiin tahiniif qaluun ni bakka haayinuun jee jechuudha. nama rabbiin tahiniif qaluun, qabriidhaa qaluun, nama jiruu qaluun, nama du'ee qaluun, rasuulaa qaluun akkamini tahaayii jee jechuudha. hattaa mawlida rasuulaa mawluda jennee waggaa waggaarraa qaluun ni tahaayii ka jehu jechuudha. aljawaabu deebisaan laa yajuuzu hin baqqa'u. والدليل قوله تعالى رقان كان على جيش ربي والتيتي فصل لربك وانحر. فصل يا نبي محمد. الخطاب لمحمد والمراد أمته. رب نبي محمد تدبته أمة بانا هندك بتيجودا قرآن نبي محمد فكيس دبتا وهند يجودا. فصل لربك ربي كيتيف صلاة يا محمد وانحر جزي وقالوا فيت اللي ربي كان كيتي قالي جلال كناف نامتو كوف قالوا هنقمنو قبري قبيدا قالوا هنقمنو دفادا قالوا هنقمنو مخاف اللي قالوا هنقمنو جتشو دوبا. فصل يا محمد ربي كان كيتيف صلاتي عيد اللي صلاة برا اللي صلاة ربي كان كيتيف صلاتي جزي وقالتو qalma fedhe haa ta'u rabbumaaf qaliin hunjaa jechuudha. har'a ergamaadhaaf qalla, dhaloota ergamaa kabajuudhaaf qalla ka jennu bid'aadha jechuudha duuba obboleeyyan keenya. suuraan kun suuratul kawsar jechuudha. inhar jechuun ay izbah qali jechuudha. waqaala sallallahu alayhi wasallama ergaa rabbii jedhe la'ana allahu man dhabaha ligayri illah. rabbiin rahmatarraa fageesse. la'ana jechuun sila aslitti rabbiin ni abaare jechuudha. rabbiin abaaruun ilmi namaa ni abaara. gizee abaara rabbitti kenna. rabbahumaafuu rahmatarraa fageesse. allacnu min allahi axxardu walibcaadu. axxardu ari'uudha rahmatarraa, walibcaadu rahmatarraa fageessuudha jechuudha. ومن المخلوق مخلوقا تجزي فدمه أبارس مالي السب والدعاء الرب سودافي اتكرتشو لدوبا. اللعن من الله الطرد والإبعاد ومن المخلوق السب والدعاء جتشودا. كناف ربي رحمة الرافة جيس جنة مالي أبارهن جنو. ربي رحمة الراني فجيس من ذبح لغير الله نما والرب تايني قال ربي رحمة الرافة جيس جدي ergaa rabbi alayhi salaatu wassalaami. kanaaf har'a obboleeyyan keenya hadiisa kana qabannee nam tokko qaluu hin qabnu, waan takkaaf makhluuqa qaluu hin qabnu jechuudha. rawaahu muslim. hadiisa kana muslimiitiitu gabaase. tole kanaaf amma gaaffiin kan itti aanu maal jedha? su'aal hal naxuufu bilqubuuri littaqarrubi bihaa. qabriidhaan ni meeranna, qabrii ni naannofna akka kaabaatti ka. kaabaan amma makluuqa garuu ittiin meeratameekka. hajjiidhaafis umraadhaafis ittiin meeratama jechuu duuba obboleeyyan keenya. kaabaa ni meeranna, itti naannofna duuba akka kaabaa sanatti qabrii ni marsina, qabrii ni xawaafna, ni naannofnaani, qabrii ni meerannaani. kanaaf har'a namni tokko yoo ka'ee akka kaabaatti naanna'amu, kaabaanis makluuqa qabriinis makluuqaan hin naanna'aa yoo ji'e maal qabatteeti jennaan jechuudha. kanaaf rabbiin kani karaa godhe kaabaa mana isaa tana xawaafuudha. kanaafu aljawaabu deebiin laa naxuufu illaa bilkacbaa. hin naannofnu yoo kaabaa ta'e malee qabriitti marsuu hin dandeenyu. takkaa wanna akkanaa kun bid'aa ergamne jechuu duuba.
قال تعالى رب العالمين النجري أي حال كونه متعاليا قلتها نجي وليطوفوا بالبيت العتيق مؤمن توني وليطوفوا هناناني بالبيت العتيق من الدرسا هناناني أو فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مني أول من ربي كان ديشيرت إجارمه الذي ببكة بكة كتاي جتشودا بكة جتشون مكة جتشودا بكة القرى لين جدما هادو غنداتي بكة لين جدما مكة لين جدما مكان سيدا جتشودا غندسن كناف منا در سنين haa xawaafanii jee rabbiin karaa godhee kanaaf qabriin meerachuun qabriidhaan naanna'uun hin argamne jechuudha obboleeyyan keenya. وقال صلى الله عليه وسلم إرجار ربي نجده من طاف بالبيت سبع نمني كعبا يرو تربا ميرت يرو تربا نان سبع مرات تربا وصلى ركعتين ركعة لما طوافا كصلاة إيخا ركعة لما الليك زيدك عمي صلاة بيكا كابا دام ميرتي يوكا نانئي يوكا انسئة تربا مرسي وصلى ركعتين ركعة لما طوافا كان صلاة كان كعتك رقبة أكنما قبرتك بلسومسيتي namni gabraa tokko bilisoomse rabbiin humna isaa hundaan ibidda duraa baasa ija namicha bilisoomfameetiin ija isaa kana ibidda irraa taqa miila isaatiin miila namicha bilisoomfame kana ibidda irraa taqa kulli qaama namichaatiin namicha bilisoomse kana rabbiin ibidda irraa taqa hattaa farjahu bifarjihi waa hunda keessatti jechuudha qaama isaa 360 namicha sana ibidda irraa bilisoomsa sawaaba akkanaa qaba kanaaf namni kaabaadhaan meeratee raka'aa lamaan xawaafaa salaati akka nama gabra bilisoomseeti jedhan ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam kanaaf sawaaba guddaa akkasii qaba raka'aa lamaan boodaa quraana keessatti illee rabbiin dubbatee jira waa'ee kaabaa kanallee dubbatee قرآن كيرتي مالجي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بكتو نبي الله إبراهيم دابتي كعبا جار بودان محلي ركع لمن طوافا قرد دايه جري ربين صلاة كراغو دي يجود واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أكر يجود صحيح رواه ابن ماجه حديث نكون صحيحة ابن ماجه تيتو قباس يجود أبليان كينيا barnoonni yookaan darsiin keenya kanarraa kutaan 13 asitti umurame yoo rabbi jedhe kutaa 14ffaatiin walitti deebina egaa obboleeyyan keenya kutaan 14ffaan dhufaa jiru immoo yoo rabbi jedhe waa'ee sihirii dubbanna sihiriin quraanaa fi hadiisa keessatti akkami falfala gochuun barachuun itti hojjechuun jaalachuun akkami walumaa galattuu waa'ee sihirii yookaan falfalaati egaa barnoonni keenya kanarraadhaa kana fakkaata viidiyoo kana immoo laayikii fi sheer nuuf godhaa warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib nuuf godhaa isiniin jennaa anqaa guyyaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu